Lolisi haa jiraadhume. Ashamaa akkam nagaa jirtu ani Yoobsaan Abbabeetii. Yoobsaan Arguu YouTube channel like, share, subscribe gochuun na hordofuu hin dagatinaa. Eeyyee boqonnaawwan darban keessatti barnoota sirna gadaa kutaa 8ffaa boqonnaa 1 hanga boqonnaa 6ffaatti waliin ilaalle turre jechuudha. Har'a immoo boqonnaa 7ffaa barannoo 7ffaa mata duree yuuba jedhu ilaalla jechuudha. Eeyyee warreen Yoobsaan Arguu YouTube channeliif hiriyaa taatanii hanga mana hordofaa jirtan galatoomaa ulfaadhaa. Warreen Yoobsaan Arguu YouTube like, share, subscribe godhan immoo subscribe gochuun na hordofuu ni dandeessu isiniin jedha. Boqonnaa 7ffaa barannoo 7ffaa mata duree yuubaa kan jedhu ilaalla jechuudha. Mata duree yeroo darbee keessatti baatuma kan jedhu ilaalle. Baatuma jechuun sirna gadaa keessatti gulantaa gara yuubaatti ittiin darban baatuma jedhamaa jenna. Baatuma keessattis sirnoota adda addaa akka isaan argamanii fi yuubaaf qophii akka isaan taasisan ilaalle jechuudha. Boqonnaa 7ffaa barannoo 7ffaa mata duree yuuba jedhu keessatti immoo sirna gadaa keessatti dhalootni gadooma keessa ture baallii dabarsee kennee gara gulantaa yuubaatti yeroo ce'u inni kun yuubaa jedhama. Yuuba jechuun gulantaa, baallii jechuun mallattoo aangoo jenneerra. Mallattoo aangoo yookiin waggaa 8tiif namni tokko waggaa 8 yeroo bushu aangoon harka turtee baalliidha jechuudha. Mallattoon aangoo baalliidha jechuudha. Aangoo baallii kana waggaa 8 erga bulchee booddee sadarkaa gadoomaa kana keessaa baheetu gara yuuboomaatti ce'aa jechuudha. Yuubni immoo gulantaalee meeqa qabaa? Gulantaa 4 qabaatu jechuudha. Gulantaa 4 qabaata yuubni jechuun yuuba tokkoffaa jedhama. Yuubni tokkoffaan waggaa 49 hanga 56 kan jiru yuuba tokkoffaa jennaani. Inni lammaffaan yuuba lammaffaa jedhama. Yuubni lammaffaan ammas waggaa 57 hanga 64 yuuba lammaffaa jedhama. Yuubni sadaffaan yuuba waggaa 65 hanga 72 yeroo ta'u, inni arfaffaan yuuba arfaffaa waggaa 73 hanga 80 yookiin sagantaa isa xumuraa jechuudha. Gulantaa isa itti gadaa keessaa bahan yookiin gadaa keessaa xumuranii gara gadamoojiitti ce'an gadaa arfaffaa yookiin immoo yuuba arfaffaa jenneetu yuubni bakka 4tti qoodamu jenneetu ilaalla jechuudha. Isaan keessaa gulantaalee yuubaa kanneen iddoo garaagaraatti immoo maqaa adda addaa akka isaan qabanidha. Yuuba tokkoffaa, yuuba lammaffaa, yuuba sadaffaa, yuuba arfaffaa kan jennee waamnu kuni maqaa adda addaa qabaatu jechuudha. Isaaniin tokko tokkoon kan ilaallu ni ta'a jechuudha. Egaa yuubni tokkoffaa, yuuba lammaffaa, yuubni sadaffaa, yuuba arfaffaan umurii isaaniiti jechuudha. Ilaaluu dandeenya. Tokko tokko isaanii gaafa ilaallu fakkeenyaaf 73 hanga 80 keessa kan jiru waggaa 8 jechuudha. Waggaa 8 73 hanga 80 kan jennu waggaa 7 haa ta'uyyuu 73 kana guutuu bulcheetu kan inni 80 wajjin waggaa 8 jechuudha. 65 hanga 72 akkasuma waggaa 8 jechuudha. 57 hanga 64 akkasumadha jechuudha. Hundi isaanii waggaa 8 gulantaa sadarkaa tokkoffaa lammaffaa dhameetu gulantaa hunda keessatti kan inni ittiin bulchudha waan ta'eef jechuudha. Gulantaan hundi isaanii waggaa 8 bulchaniitu aangoo kana dabarsanii waliif kennaa deemu jechuudha. Kanaatiin sirni kun gulantaa tokkoffaa, gulantaa lammaffaa jenneetu kan nuti ilaalanii deemnu ta'uu jechuudha. Isaan keessaa egaa maqaalee isaanii yeroo ilaallu yuubni tokkoffaan maal jedhamee beekamaa? Baattuu tokkoffaa jedhameetu ni waamama. Maqaan isaanii bakka adda addaatti maal jedhamti waamamti? Baattuu tokkoffaa. Yuubni lammaffaan immoo ammas yuubni lammaffaanis akkasuma tokkoffaa yuubni lammaffaa. Yuubni lammaffaan illee akkasuma maal jedhamnaanii baattuu jenneetu ilaalla jechuudha. Kanaan warreen tokkoffaaf lammaffaan baattuu tokkoffaa, baattuu lammaffaa jedhamaniitu ni beekamu jechuudha. Isaan jechuun warreen yuuba tokkoffaa waggaa 49 hanga 56 fi 57 hanga 64 keessa jiraatanii jechuudha. Umurii kana keessa kan jiraatan lamaan isaaniiyyuu baattuu tokkoffaa, baattuu lammaffaa jedhamaniitu waamamu jechuudha. Baattuu tokkoffaa, baattuu lammaffaa jedhamanii kan isaan waamaman yookiin kan isaan beekamanidha jechuudha. Egaa isaan keessatti kun akkanaatti bifa kanaa fakkaatu.
yookiin yuba warreen ta'anii jiran aangoo yubummaa keessa gahaniiru warreen jedhan sadarkaa kanarraa jechuudha. Hundi isaanii yeroo isaaniitti umuriidhaan raaganiiranidha jechuudha. Yookiin immoo yeroo isaaniitti gorora liqimsan yookiin yeroo isaaniitti bulaniiran jedhameetu kan beekamudha jechuudha. Isaan kun warreen umuriidhaan raagan jechuudha. Bakka adda addaatti kan ilaalaa ture mataa isaanii irratti rufa hidhatanii jiru jechuudha. Baay'een isaanii rufa yookiin immoo hidhannoo mataa isaanii irra jiru maal jedhamti isheen kun rufa hidhatanii jiru jechuudha. Warreen hundi isaaniiyyuu warra yubaadha jechuudha. Yuboota yeroo jedhamanii yookiin immoo warreen baattuma keessa darbanii umurii 49 hanga 80 keessa jiranii jechuudha. Warreen keessaa godaanuudhaaf jedhan yookiin keessaa bahuuf deemanii jechuudha. Warreen gareen tokko itti fudhata gareen tokko keessaa bahaa jechuudha. Isaan kun as keessatti egaa yuba tokkoffaa fi yuba lammaffaa jennee kan nuti ilaallu yuba tokkoffaa yuba lammaffaa jennee kan nuti ilaallu isaan lamaan isaaniiyyuu yubni tokkoffaa fi yubni lammaffaan baattuu tokkoffaa fi baattuu lammaffaa jedhamanii illee ni waamamu jechuudha. Baattuu tokkoffaaf baattuu lammaffaa jedhamanii ni waamamu jechuudha. Kanaaf warreen kun warreen yuba keessa gahanii baatuma keessatti aangoo dabarsanii abbaa gadaa haaraa kennanii ofii isaanii keessaa bahuudhaaf qophaa'an yookiin immoo qophiitti jiran jenneetu ilaallanii jechuudha. Kanaaf hundi isaaniillee kana fakkaatu yeroo isaanitti taa'anii sirna sana walharkaa fuudhinsa sana raawwatan isa raawwatan sana mirkaneessanii yookiin warreen kaan keessaa bahu warreen kaan immoo itti fufuu jechuudha. Warreen kaan waggaa 49 kaasee hanga 54tti kan jiran keessatti yeroo isaan aangoo fudhataa deeman warreen 72 hanga 80 keessa jiran immoo yookiin 73 hanga 80 jiran immoo yeroo isaan sirna kana gadhiisanii keessaa bahan ta'etu beekamaa jechuudha. Yookiin keessaa godaanan hin qabu yookiin gadaa moojjiidhaanii gadaa fi moodii kan jedhu walitti ta'e keessaa bahaan jira isa jedhan baallii dabarsee booda immoo maal jedha bulchiinsa homaatu hin qabu jechuudha. Eenyu yubni tokkoffaa yubni lammaffaa yubni sadaffaa yubni afuraffaa kun erga aangoo dabarsee laatee waa tokko iyyuu hin qabu jechuudha. Bulchiinsa yookiin aangoo ittiin nama gaggeessu tokko iyyuu hin qabu jechuudha. Baallii dabarsee laatee waan ta'eef jechuudha. Inni kan biraan gahee mataa isaa ni qabaatan immoo achi keessatti jechuudha. Kanuma keessatti gulantaalee isaa keessatti jechuudha. Gahee yuba keessaa gorsa kennu gorsa advaayizarii yookiin namoota deeggaruudhaaf jajjabeessuudhaaf gorsa ni kennu jechuudha. Dhaloota barsiisuu seenaawwan darban seenaawwan jiran sirni kun akkamiin akka gaggeeffamu ni barsiisu. Ni ga'oomsu yookiin ni guddisu. Ni qaroomsu akka isaan qarooman akka isaan sirna kana baratan taasisu. Seera gumiitiin tumuu seera kana immoo gumii jechuun hawaasa bal'aadha. Hawaasa bal'aa kan hirmaachisee kana wajjin maal godhu jechuudha. Seera kana ni tumuu jechuudha. Labsuu fi kan wal dhaban immoo maal godhu inni araarsu jechuudha. Eenyu yuboonni aangoo dabarsanii kennanii baallii of harkaa baasanii jechuudha. Erga kanaatii gaheen isaanii kana fakkaata jechuudha. Inni kan biraan yubni muuxannoo qabu bulchiinsa gadaa fi hawaasa maal godhaa gorsa adda addaa ni kennaa fi hawaasa bal'aa yookiin immoo gumii bal'aa walitti yaa'e kanaaf ni deeggara. Sirna tumamuu qabu waliin ni gargaaree ni tuma ni ga'oomsa jechuudha. Kanaaf abbootiin gadaa cimanii akka uummataaf hojjetan gorsuun warreen aangoo harkaa fudhatan suni akka isaan uummata kanaaf sirriitti hojjetanii maal godhu ni gorsuu, deeggaruu, barsiisuu, hojii ijoo warra yubaate jechuudha kun. Kana malees tajaajila raagaa mul'isuu fi raaga dhageettii adda addaatiin kanneen hawaasa tajaajilanidha jechuudha. Raaga jechuun warreen waa himuu danda'an yookiin waa beekanii waa hubachuu danda'an muuxannoo isaanii keessatti gorora liqimsaniiru warreen jedhaman kun warreen raaguu danda'an yookiin immoo balaan dhufuuf jetti yookiin immoo gaarummaa jirti bara kana keessatti warreen raaguu danda'an ta'aniitu hawaasa kana tajaajiluu jechuudha. Achi keessaa ba'anii mil'uu waa fagootti mil'achuu waa fagootti arguu warreen danda'an jechuudha. Isaan ta'aniitu uummata kana dhageettii adda addaatiin illee maal godhu hawaasa kana tajaajiluu jechuudha. Kana jechuun hawaasni waan irra darbe keessa jiruu fi fuulduratti isa ta'uuf deemu maal godhu jechuudha. Isaan irraatii hubachaa deemaa jechuudha. Egaa isaan irraa hubachaa deemeeti hawaasni kun mudannoon hamaan akka isaan mudanne wanti gaariin akka isaan dabarre kan inni gorsaa deemu jechuudha. Inni kan biraan jiruuf jireenya fuulduraa isaa keessatti immoo yuubni maal godhaa bakkee yookiin immoo beekee akkatti qophaa'u namoonni aangoo fudhachuudhaan beekanii akka qophaa'anii ta'an dammaqsan warra yubaatti jechuudha. Yubni waggoota hedduuf beekumsa argaa dhageettii yookiin kan argaa ture, kan dhagaa ture, muuxannoo dandeettii gahaa gabbifatanii jiru. Kanaaf jecha uummata isaanii waan tajaajilaniif maqaan hayyuu jedhamu isaaniif kennamaa jechuudha. Hayyuu yookiin beektota waa'ee seenaa, waa'ee hawaasa isaanii tajaajiluu, gargaaruu, deeggaruu, gorsuu danda'an ta'aniitu beekamu jechuudha. Kanaaf maal jedhu inni kan biraani waa dhaga'uu feetu
yuba qorii jedhu. Waa dhaga'uu yoo barbaadde yuba gaafadhu jechuudha. Qora jechuun gaafadhu. Yookiin immoo isaanirraa baruudhaaf maal godhii gaaffii dhiyeessii fi qoriinii tanaa isa jennu jechuudha. Faatina'uu isa jedhu qoriinii ilaalirraa jechuudha. Waa dhaga'uu feeta taanaan seenaa darban irraa baruu dandeessa waan ta'eef gaafa gaaffii gaafattuuni qorteettaa jechuudha. Gaaffiin sun isaan immoo hedduu waan beekan hedduu sii deebisu waan ta'eef kana jechuun waan hin beekne barachuu jechuudha. Yoo barbaadde waan hin beekne barachuu yoo barbaadde yuba gaafadhu yuba irraa deebii argattaa yubarraa waan hin beekne barattaa isa jedhuudhaaf yuboonni gahee akkasii qabaataniif tajaajilu jechuudha sirna gadaa Oromoo keessatti. Kanaaf yubootatti dhiyaachuun kanaaf fayyadaa jechuudha. Inni kan biraan yubni filannaa aangawoota bulchiinsaa keessatti gahee olaanaa qabu. Kunis yubni gulantaa tokkoffaa keessa jiran yookiin baattuun ijoollee isaanii gulantaa gaammee gurguddaa jechuun sadarkaa sadaffaa keessa yeroo isaan ga'anii waggaa 0 hanga 8 gaammee yeroo jennu gaammee dabballeedha. Dabballee taanee gaammee xixiqqaa waggaa 9 hanga 16 17 hanga 24 gaammee gurguddaa jedhamti yeroo dargaggummaa keessa ga'an jechuudha. Gara aangoo adda addaatti akka isaan dhufan aduloota irratti isaan filachiisu jechuudha. Aduloota maal gochiisu isaan filachiisu jechuudha. Inni filachiisuu baannatoo gaggeessu yookiin lallaba isa jedhamu jechuudha yookiin immoo nafladhaa isa jedhamu sana gaggeessaniitu dargaggoota kana filuu jechuudha. Eenyuun gaammee gurguddaatiin jechuudha. Kunis kan ta'u gogeessummaa isaanii keessatti malee gogeessa biraatiin wal dorgomuun hin danda'amu jechuudha. Kan isaan baatan baannatoo kan jedhamu kana yookiin immoo filannoo dhaadannoo yookiin immoo qisqasaa isa jedhu Amaariffaan jechuudha. Qisqasaa isa jedhamu sana gahee dargaggoota akka isaanii keessatti maal godhatu of beeksisuu jechuudha. Nu filadhaa geenyeerra umriin keenya gaheera sirna kana kabanyeerra hawaasa keenya keessatti jaallatamummaa qabna. Leenjiiwwan kennamuu qabu sirna kana keessatti kennamuu hunda fudhanneerra. Kanaaf baannatoo gaggeessu jechuudha. Kunis immoo gogeessa mataa isaanii keessa malee gogeessa kan biraa keessa dhaquu hin danda'an jechuudha. Kanaaf wal dorgommii isaanii kuni gogeessa kan biraatiin hin dorgomamu jechuudha. Gogeessuma umurii 24 keessa jiranii jechuudha. Eessa keessaa kaasanii waggaa 17 kaasaniitu hanga kanaa keessa kan jiru jechuudha. 17 hanga 24 keessa kan jirutu walitti yaa'ee wal dorgomaa jechuudha. Kanaaf gorsa muuxannoo abbaa ofiirraa kan argatu ta'uu isaallee aangoo abbaa ofiirraa dhaalan kan hin argamne ta'uu argisiisa jechuudha. Eenyu dorgommiin kun immoo jechuudha. Dorgommii kana keessatti sirni gadaa dimokiraasii ammayyaa durayyuu waan jiruuf aangoon hin dhaalamu. Aangoon abbaarraa ilmatti hin darbu. Aangoon firaafiratti hin darbu. Aangoon gahee as keessatti baattee fi dorgomtee hawaasa keessatti jaallatamummaa argatteen qofa kan walitti laatamuuf kan walitti darbudha jechuudha. Kanaaf dhaalaan akka hin dabarrellee ni akeekkachiisa jechuudha. Yubni gulantaa adda addaa keessatti immoo luboota ni leenjisa. Luboota yookiin immoo warreen baatumaa fi baatumaa olitti ilaalle keessatti jila gadoomaa keessatti kan ilaalle keessatti luboota ni leenjisa. Luboota leenjisuu akka isaan aangootti yeroo waggaa 8 akka isaan rakkaniif dursee leenjisaanii jechuudha. Keessumattuu ammoo ijoollee gulantaa kuusaa raabaaf doorii keessa jiraniif leenjiin kun ni kennamaa jechuudha. Leenjii gosa lama leenjii baatumaa fi doottummaa kan jedhullee achi keessatti kan mata duree darbe keessatti ilaallee jechuudha. Achi keessa duubatti deebitanii ilaaluu hin dandeessu. Kuusaa raabaaf doorii keessatti leenjiiwwan gurguddaa sirni gadaa Oromoo dargaggoota leenjisuu keessaa inni lama leenjii baatumaa fi leenjii doottummaa jedhamudha jechuudha. Isaan lamaan inni leenjisaa muuxannoon argachiisaanii dandeettiif naamusa gahaa qabaachuu ni horatu jechuudha. Akka isaan horatanillee ni barsiisa jechuudha. Eenyutu yubni kuni jechuudha. Aangoo yubaa keessatti jechuudha. Yuboota gosa arfan isaanii keessatti jechuudha. Gahee olaanaa taphata. Kana malees jiloota ijoollee isaanii raawwachuudhaan luba ga'oomee fi itti gaafatamummaa bahuu danda'u bulchiinsaaf qopheessuu keessatti illee gahee guddaa qabaatu jechuudha. Yuboonni jechuudha. Yuboonni kuni gaheen isaan guddaan keessatti taphatanii ijoollonni isaanii akka isaan itti gaafatamummaa mataa isaanii fudhatanidha. Itti gaafatamummaa biyya bulchuu ofii of bulchuu biyya isaanii bulchuu hawaasa isaanii naannoo isaanii bulchuullee akka isaan fudhatanii fi ni ga'oomsaa jechuudha. Sababni isaa akka isaan gaafa aangootti bahan raaba kuusaa doorii keessatti akka isaan hin rakkannee fi ni leenjisaan jechuudha. Leenjiiwwan kennameef kana keessatti gahee guddaa taphatu jechuudha. Inni kan biraan gahee yubaa kan biroo immoo seera tumuu. Seera duraan beeku waan ta'eef isa duraan dogoggora ture keessaa hambisuu fooyyessuu seera tumame haaraa dabaluu seera labsuu gaafa gumii seera haaraa tumuu yookiin immoo fooyyessuu keessatti illee lallabaniif kan beeksisanii isaanidha jechuudha. Sababni isaa hawaasni isaan dhagaa hawaasa biratti jaallatamummaa horatanii waan ta'eef jechuudha. Yubni seerri aadaa fi safuun
uummata akka hin cabne yookiin hin cabne ni to'ata. Kana wal dhabdees ni araarsa. Nama wal lolee walitti bu'e ni araarsa jechuudha. Eenyu? Yuubni jechuudha. Kanneen badiif dogoggora ofii irraa gorfamanii hin deebineef maal godhan? Mirgaa fi dantaa uummata isaanii irra dabarsanii maal godhan? Kennan ammoo shimmagaa yookaan jedhamu itti muraa jechuudha. Shammaga jechuun itti muruu yookiin immoo hawaasa keessaa baasuu, hawaasa keessaa fo'uu, hawaasa keessaa addaan qooduu. Isa jedhu sana itti muraa jechuudha. Namoota gorsamanii gorsa didan balleessaa isaaniirraa dogoggora isaaniirraa deebuu didanii jechuudha. Kanaanii shammaga kan jedhamu itti muruu jechuudha. Dogoggora isaaniirratti gaabbanii dhiifama uummatarraa kanneen gaafataniif immoo eebbisanii uummata wajjin walitti maal godhu? Galteedhaan akka jiraatan taasisuu jechuudha. Uummata wajjin walitti araarsu warreen dhiifama gaafatu warreen dhiifama didan warreen dogoggora isaaniirraa deebuu didan garuu shammaga kan jedhamu kanatti muree hawaasa keessaa baasaa nama jibbamaa nama tuffatamaa ta'a jechuudha. Dhumura irratti jilli qumbii walirraa fuudhuu kan ginyaa yookiin ciraa jedhamu kabajamee fi guutummaan guutuutti maal ta'u sirna gadaa keessaa nagaa dhaabbataniitu bahuun gara gulantaa gadamoojjummaatti ce'uu jechuudha. Gadamoojjummaa yeroo ta'an waggaa 80ffaa isaanii gaafa fixan kennaawwan adda isaaniif kennameetu achi keessaa bahuu. Qumbii jechuun waan aarsamu yookiin waan foolii addaa qabu, waan foolii namatti tolu namatti hawwatu abbaan gadaatti muudamu jechuudha. Kana itti biifaniifitu ginyaa yookiin ciraa kan jedhamu maal godha kabajamu jechuudha. Erga kabajaniif booddeeti kan inni gara eessaatti darbu gara gadamoojjummaatti darbu jechuudha. Gadamoojjummaa kan jedhu kun gosa lamatti hiramti. Gadaa fi moojii kan jedhamu of keessaa qabdi jechuudha. Gadaaf moojiidha. Mata duree ittaanu keessatti kan ilaallu ta'a bal'inaanii. Kanaatiif kana sirni kun kana fakkaataa jechuudha. Kanaatiin yuubni gahee akkasii bahuutiin hawaasicha keessatti beekamaaf jaallatamummaa mataasaa horateetu jiraata yookiin immoo sirna ofiisaa as keessatti tumame hundayyuu ni raawwata jechuudha. Yuubni gosa 4 qaba. Yuuba tokkoffaa, yuuba lammaffaa, yuuba sadaffaa, yuuba arfaffaa jedhameetu beekama. Yuubni tokkoffaa fi yuubni lammaffaan baattuu tokkoffaa fi baattuu lammaffaa jedhamanii ni beekamu. Isaan guutummaa isaanii jechuudha. Innis umurii waggaa 49 hanga 56 hanga 80tti yuuba 1 hanga 4 jedhamanii ni beekamu. Ani Yoobsan Abbabeeti. Yoobsan Arguu YouTube channel like, share, subscribe gochuu hin dagatina.